Akamoltan dhaggeeffattoota keenyaa oduu isin dhageessisaa hangafoota oduu wajjin hir'isaadhaan. Abiyyi biyyattii diiguuf qarqara gubbaa gahee jira jedhu hayyoonni Oromoo tokko tokko. Naannolee hundaa keessatti rakkooleen siyaasaa bilbiltuun uumamee jira. Dabalataan wal waraansii bakkoota hedduu keessatti deemaa jira. Yeroo irraa yerootti dhumaatiin hammaataan dhufee jira. Dinagdeen biyyaa sababa lola Tigraayin kasaaraa guddaa mudatee jira. Meeshaalee waraanaa gurguddaan biyyattiin qabdu harki guddaan manca'ee jira. Waraanni diigamee jiraachuu isaas hayyoonni Oromoo addeessanii jiru. Hooggantoonni waraanaa dhalootaan Tigraay hedduun waan turaniif sunis sababa rakkoo siyaasaatiif keessaa bahanii qaawwii bal'aan uumamee jiran. Waraana kana deebisanii ijaaruu yeroo dheeraa akka fudhatu hayyoonni Oromoo dubbatanii jiru. Gama kaaniin dippiloomaasiin harkatti du'ee biyyoonni addunyaa hundi gargaarsa isaanii irraa kutuudhaaf murteessanii jiru. Osoo kun akkanaan jiru Suudaan lola barbaaddee jirti. Duubaan Ijiptii dhiibaa jiraachuu isii hin oolu jedhu hayyoonni Oromoo tokko tokko. Lola beekaa barbaadamee waan ta'eef araarri waan oolchuu hin fakkaatu. Itoophiyaan ammatti humna ofirraa ittiin deebistu qabaachuun shakkii guddaadha jedhu hayyoonni Oromoo. Osoo Suudaan waraanatti jirtu Abiyyi nagahaa walitti qabna jedhee nagaa fakkeessuun isaa lola kana didaa akka jiru mul'isa. Kunis humna isaa argee sodaatee fakkaata. Biyya kana osoo ibiddi cimaan keessoo biyyattii qabatee jiru Suudaan lola cimaa bannaan biyyi akkam akka taatu rakkoo guddaa yookaan yaaddoo guddaa keessa nama galcha jedhu hayyoonni Oromoo. Gaagama guddatu dhufaa jiran. Abiyyi nama biyya tokkomsoo osoo hin taane nama biyya bira dabree gaanfa Afrikaa diigu ta'ee argamee jira. Hanqina bilchinna hooggansaa irra xaxaan kun hundi dhalate jedhu hayyoonni Oromoo. Maddi oduu kanaa madda dhugaa kan ta'e Farhaan Abdusalaam. Horaa bulaa isin jenna.